Arratti Johar Muhammad haa hiikamu haqni haa caalu hundeessaaf jechuun sagalee mormii erga dhageessisee humnoota mootummaatiin to'atamee mana murtiitti deddeebifamaa ture. Garuu erga guyyoota sadiitti achi buuteen isaa dhabamu maatiin himanii jiru. Erga waltajjii sirnaa geggeeffame erga waltajjii irratti mormii dhageessisee hojjettoota yuunivarsiitii Jimmaa lama waliin hidhamee kan ture barataa Muhammad Deeksisoo erga waltajjii irratti mormii dhageessisee hojjettoota yuunivarsiitii Jimmaa lama waliin hidhamee ture himataaleen garaagaraa irratti banamuudhaan mana murtii deddeebifamaa ture. Namoonni isa waliin hidhamanii turan gadhiifamanis Muhammad jalqaba irratti jeequmsa kakaasuu jechuun kan himatame yeroo ta'u himanni kun erga mana murtiitiin kuffifame galmeen isaatis cufame himata haaraa irratti bane. Himanni sunis boombii magaalaa Jimmaa keessatti dhoofame isa jiruun kan wal qabatu. Manni murtichaa himataalee kana erga ilaaleen booda mirga wabiitiin akka gadhiifamu murteessee ture. Garuu poolisiin ajaja mana murtiin fudhanne. Bitootessa 1 bara 2021 mirga wabiitiin erga gadhiifame humnoota mootummaatiin osoo achirraan fagaatiin butamee ukkaanfame. Uffata firraa qaburraa kan hafe waan harkaa qabu hin qabu jaan obboleessi isaa obbo Sultaan Deeksisoo erga qabamees mooraa waraanaa geessuu malee amma garuu bakki jiru akkan beekamne BBCtti himee jira. Abukaatoon isaa obsinaan ammoo Muhammad erga qabamee waajjiraalee poolisii magaalaa Jimmaa lama dhaynee ilaallee dhabnee jiran. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa damee Jimmatti Daarektarri dhimmoota kominikeeshinii obbo Dassaaleny Gammachuu dhimma obbo Muhammaditti dhiheenyaan hordofaa kan jiran ta'uu ibsanii eessa akka jiru qaamolee nageenyaa mootummaarraa baruuf fedhiin mul'atu gaxaanaa ta'uu himanii jiru. Poolisii humna addaa Oromiyaa harka akka hin jirree fi poolisii federaalaa damee Jimmaa harka jiraachuuf dhiisuu isaa xalayaan gaafannee jirraa jedhan obbo Dassaaleny. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi kan federaalaatis nama manni murtii gadhiise humnoonni nageenyaa deebisanii qaban kanarratti ibsa laatan hin qaban. Gama biraatiin barsiistonni yuunivarsiitii Jimmaa 10 kanneen wixata dabree to'annoo jala oolfaman mana murtiitti dhiyaatanii yakka mootummaa fonqolchuutiin himatamanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 6 mana hidhaa Yaman keessatti du'anii jedhame. Lammiileen Itoophiyaa 2,000 caalan Yaman magaalaa Sa'aadaa keessatti mana hidhaa keessatti kan argaman yeroo ta'u isaan keessaa namoonni 6 du'anii akka jiran lammiileen achitti argaman himanii jiru. Lammiileen yeroo dheeraaf mana hidhaa turan kanneen nyaata gayaa fi bishaan dhugaatii qulqulluu dhaburraa dhukkubsatanii du'aaf jireenya gidduutti akka argaman baqataan Oromoo mana hidhaa sanirraa BBS odeeffate himee jira. Kanneen du'an yeroo garagaraatti tahuu kan himu baqataan Oromoo kun inni tokko kamisa kaleessaa kana akka du'e BBS'tti himee jira. Biyya Yaman magaalaa garee Huutiin bultu magaalaa Sa'aadaa mana hidhaa Amnan Markaz jedhamu keessatti baqattoonni lammiilee Itoophiyaa tan kuma hedduu ta'an akka argaman gabaafamee jira. Irra jireessi baqattoota kanneenii gara Suudii qaxxaamuruuf fedhii qabaatanis garuu humnoota mootummaatiin qabamanii to'annoo jala oolfaman. Dhaabbanni dhimma baqattootaa UNHCR dhufe akka nu dubbisu hin hayyamamuu jedhan baqattoonni amma achitti argaman. Yoo hayyamames namoota 60 hanga 70 gahan qofa baasanii agarsiisu. UN'n sanuma suuraa kaaftee baqattoota as jiran galchine jettee gabaastii jedha baqataan Oromoo kun. Mooraa mana tokko keessaa namoota waliin qabamuu kan himu baqataan Oromoo kun gareen Huutii yeroo UNHCR dhufe wal qunnamsiisan anu waggaa 2 fi ji'a 2 as keessa jira jechuun dubbatee jira. UN akkan dubbisuuf naaf hin hayyamnee je mana murtii si geessanii badii teetiin adabamtee bahuuf abdiin hin jiru kan jedhan baqattoonni manuma hidhaa keessa teenyaa jechuun dubbataa jiru. Baqattoota dhukkubsatan osoo mana yaalaa geessaa jennuu didanii hanga ammatti namni 6 du'anii jedha baqataan Oromoo achirraa odeeffanne. Kaleessuma namni tokko du'us dubbata. Bishaan mana fincaanii dhugnaa kan jedhu namni kun nyaata laatamuu fi lammiilee Itoophiyaa saboota irraa ta'an mana hidhaa san keessatti argaman akkanatti hima. Mana hidhaa Amnan Markazii jedhanii nama 2,500. Hangamiif achitti hidhamtanii jirtan? Amata 2 wayii jira amataa fi biraatti jedhi jira amatiin hajji guutuun amataa fi haalummaan qabanii dubbii mana giddicha qabanii tajaajilee kan bakka malee bakka yoo taa'anii bishaan gaafatti dhufe hin dubbisiisanii tajaajilee nuu kana jireenya lakkoofsi baqattoota Oromoo 600 akka ta'anillee akkasuma dhalattoonni saba Tigree, Amaaraa fi Afaaris akka argaman dubbata. Erga dhiheenya kana mana hidhaa magaalaa sanaa keessatti haleellaa garee Huutiin baqattoonni ajjeefamanii as baqattoonni Oromoo hedduun humnaan magaalaa sanaa keessaa fe'amanii gara Edenitti darbatamu maddeen gabaasanii jiru.
Aangawoonni naannolee Sumaalee fi Afaar lolli deemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatuuf waliigaltee irra ga'uun isaanii dhagahame. Waliigalteen qabxiilee 4 hammate kunis bakka ministeerri nageenyaa Aadde Mufriyaat Kaamilii fi pirezidaantiileen naannolee lameenii argamanitti ijaarame. Akkaataa waliigaltee kanatti naannolee lameenuu humnoota isaanii if duuba akka deebisanii fi daandiin Hawaash gara Jabuutii geessu akka banamu naannoleen lameenuu kiiloomeetira 10 gara bahaatti daandiirraa humnoota isaanii akka fageessan waliigalamee jira. Falmiin magaalota Garba'iisee, Hundufoo fi Addaayituu dhimmi isaanii heera qofaan hanga furamutti raayyaan ittisa biyyaa to'atee nageenya uummataa fi aanaalee sanii akka eegu waliif galamee jira. Lola naannolee lameen jidduutti magaalaa Addaayituu fi naannoo sanitti geggeeffameen miidhaalee dhaqqabe akka qoratamuu fi sadaffaan ammoo waldhibdee naannoleen irratti dhalate keessatti ijaarsa haaraan akkan adeemsifamne humnoonni nageenyaa boruu kaasee naannoo muddamni jirutti akka bobbaafamanii fi wantoota waliigaltee amma duraa cabsan akka qoratan hayyamamanii jiru. Walfalmiin qabiyyee daangaa naannolee lameenii zoonii sitti magaalota akka Addaayituu, Hundufoo fi Gadaamaayituu yookaan Garba'iisee irratti kan eegale. Daandiin guddichi aanaa sittii keessa qaxxaamuru Finfinnee Jabuutii, Finfinnee fi Asab wal qunnamsiisu naannolee san keessa akka bahutu gabaafamee jira. Naannoon Sumaalee aanaaleen lolli keessatti geggeeffamu kan kootii yeroo jettu, Afaaris abbummaan lafaa tanaa kan kootii jettee falmiti. Bara bulchiinsa EPRDF aanaaleen hokkorri itti dhalate kun fedhii uummata Sumaaleen ala naannoo Afaarii jala galfamee jiran pirezidaantiin naannoo Sumaalee Obbo Mustafee Umar naannoleen kanneen adeemsa heeratiin ala naannoo Afaar jalatti akka bulan taasifame jechuun falmu. Walitti bu'iinsi naannolee lameenii ganna hedduu kan lakkoofse yeroo ta'u bara 2018 keessa jiraattonni daangarraa naannoo Afaar jalatti hin bullu waan jaan qofaaf ajjeefamullee himata mootummaa naannoo Sumaalee. Naannoon Afaarii hidhattoonni naannoo gosa Isaa fi humni addaa naannoo Sumaalee magaalaa Addaayituu keessatti haleellaa geessisuun namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenyas mancaasuu himata. Faallaa kanaa naannoon Sumaalee dursa lola kan eegale naannoo Afaariiti jechuun himatee jira. Humnoonni naannoo Afaar mootummaan naannoo Sumaalee deeggarsa waraanaa Somaaliirraallee argattee na lolaa jirti jechuun himataa jiru. Lola hanga ammatti geggeeffameen namoonni dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamanii qabeenyi hedduunis manca'ee jira. Ameerikaan sababa lola naannoo Tigraayin beela dhufuu maluu hambisuuf gargaarsa dabalataa doolaara miliyoona 152 gumaachite. Ameerikatti dhaabbanni gargaarsaa USAID'n gargaarsi maallaqaa Ameerikaan Itoophiyaaf kennite doolaara miliyoona 305 gahuu ibsee jira. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Ameerikaan sababa lola naannoo Tigraayin beela dhufuu maluu hambisuuf gargaarsa dabalataa doolaara miliyoona 152 gumaachuu Daily Mail gabaasee jira. Ameerikaan kana kan beeksifte kamisa kaleessaa yeroo ta'u Ameerikatti ejensiin misoomaa idil addunyaa USAID gargaarsa maallaqaa Ameerikaan Itoophiyaaf kennite doolaara miliyoona 305 gahuu ibsee jira. USAID dhaabbilee gargaarsa Ameerikaa kanneen biraa waliin ta'uun lammiilee miliyoona 3 caalaniif nyaata, bishaan dhugaatii, iddoo qubsumaa fi gargaarsa fayyaatiif akka oolu ibsaniiti jiran. Ejensiin USAID beelli hamaan mudachuu danda'a jechuun akeekkachiisa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baasee eeruun dhaabbileen arjoomtotaa saffisaan gargaarsa taasisaa jiran akka itti fufan yaadachiisee jira. Ibsichaan Ameerikaan Tigraay keessatti sarbama mirgoota namootaa raawwatamaa jiruuf gargaarsi namoomaa gaan taasifamaa jiraachuu dhabuun kan isa yaaddese ta'ullee ibsitee jirti. Haalli rakkoo Tigraay keessa jiru akka hin hammaanne ittisuuf gargaarsi gaan hatattamaan akka barbaachisullee himan. Oduu himaan ministeera alaa Ameerikaa Ned Price naannoo Tigraayitti gargaarsi dhorkaa malee akka dhaqqabuuf yaamicha dhiyeessee jira. Dabaluunis dhaabbileen mirga namoomaa gargaarsa taasisaa jiran guddisuu qofa osoo hin taane gargaarsi namoomaa namoota rakkoo keessa jiran dhaqqabuu mirkaneeffachuun akkaan barbaachisaadha jedhan Ned Price. Ameerikaa fi Itoophiyaan michooma yeroo dheeraa qabaataa turan kan jedhe Ned Price garuu erga muummichi ministeeraa ji'a sadaasaa irraa eegalee naannoo Tigraay keessatti waraana gaggeesse as Waashingtan akka malee jeeqamaa jirti jedhe. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken Tigraay keessatti yakki duguggaa sanyii raawwatamaa jiraachuu kan ibsan yeroo ta'u waraanni Eertiraa paartii biyya bulchaa jiru deeggaruun miidhaa geessisuu ibsee jira. Gorsaan nageenya biyyoolessaa USA Jack Sullivan itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Dammaqaa Mokonnin waliin bilbilaan haasa'uun gargaarsi namoomaa akka babal'atuuf dhiibbaa taasisuu ibsanii jiran. Dabaluunis bakkoota waraanni Eertiraa irraa ka'an bakkoota gochisuu kanneessan itti raawwataman qorannaan irratti gaggeeffamuu akka qabus gaafate jechuun oduu himaan Imeelii Hoorn gabaasee jira. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaatti hiriira mormii gaggeessanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaatti hiriira gaggeessan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad qabsoo Oromootiin gara aangootti dhufe Oromoo ganee jechuun himatanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa dhibbootaan lakkaa'aman jimata irraa
magaalaa Kaanbeeraatti hiriira mormii gaggeessanii jiru. Erga muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad gara aangotti dhufanii ajjechaaf hidhaan murtii malee Oromiyaa keessatti hammaatu isaa hiriirtonni cimsanii balaaleffatanii jiru. Hiriira kanarratti ajjechaa fi hidhaan Oromorraa haa dhaabbatu, ajjechaan Wallorraa haa dhaabbatu, duguuggan uummattoota fi ajjechaan Beneshaangulirraa haa dhaabbatu dhaadannooleen jaan hiriirtotaan dhageessifamaa turan. Hiriirtonni alaabaa ABO'n dabaalaman kanneen Abiyyi aangoo gadhiisuu qaba, muummichi ministeera Abiyyi mana murtii addunyaatti haa dhiyaatus jaan, hooggantoonni keenya mana hidhaa jiran gad haa lakkifaman kan jaan hiriirtonni kanneen haqni Itoophiyaa keessa hin jiru, humnoonni naannoo Amaaraa fi Eertiraa Oromiyaa seenanii jiran atattamaan akka baanillee gaafatanii jiru. Dhaadannoo dhageessisan keessatti dubartoonni Oromoo haa hiikamanii kan jaan hiriirtonni kanneen kumaandi poostii Oromiyaarraa haa kafamuuf kan kana fakkaatan dhaadannoolee isaan dhageessisan keessatti argama. Mootummaan Itoophiyaa ajjeesaadhaa kan jedhan hiriirtonni magaalaa Kaanbeeraatti mormii gaggeessan kanneen Oromiyaan ni bilisoomte jechuunis hawwii qaban ibsanii jiru. Suudaan yaalii manguddummaa Arab Imaaraatotaa kan hin fudhanne tahuu beeksifte. Qondaalli Suudaan tokko akka jedhutti Arab Imaaraat lafa teenya addaan qooduu feeti kana hin fudhannu jedhan. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Waldhibdeen daangaa Itoophiyaa fi Suudaan kan lafa alfashaaqaa ilaalchisee jiddu seentummaa gamtaa biyyoota Arabaatiin taasifamee biyyi Suudaan kan hin fudhanne ta'uun gabaafamee jira. Qondaalli olaanaan Suudaan tokko akka jetti gamtaan biyyoota Arabaa rakkoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti dhalate jaarsummaan jidduu seenuun lafa alfashaaqaa biyyoota lameeniif adda fuudhuuf akeeka qabaachuu hime. Miseensi mana maree birmadummaa Suudaan fi dura bu'aan garee SPLM kan ta'e Maalik Agar roobii dheengaddaa jiddugala qorannoo gaanfa Afrikaatti adeemsifameen gamtaan biyyoota Arabaa lafa teenya ciccirtee qooduu barbaaddi nuti kana hin fudhannu jedhan. Agar kaabinoota Suudaan keessaa kan adeemsa gamtaa biyyoota Arabaa dubbatee dura dhaabbate aangawa jalqabaati jedhamee jira. Akkasumatti bulchiinsi Kaartuum ministeera dhimma alaa fi ministeera raayyaa ittisa Suudaan dhimmicha irratti hubannoo kennuuf gara Abu Dhabii erguu Suudaan Tiribuun gabaasee jira. Agar dabaruunis lafa alfashaagaa irratti Itoophiyaan gaafii kamiyyuu hin qabdu garuu mootummoota dabranitu rakkoo kana uumee jira. Akka ibsa isaaniitti hidhattoonni garee Suudaan kanneen Eertiraan deeggaraman akka daangaa Suudaan hin seenne ittisuuf gaafii muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii kan du'e Mallas Zeenaawii irraa dhiyaateef pireezidaantiin Suudaan duraanii Umar Hassan Albashiir deebii yeroo kennu naannawa alfashaagaatti qotee bultoonni Itoophiyaa akka misoomsan hayyamee fi turuu ibsan. Lola daangaa hoogganuun hojii guyyaa guyyaa kan godhate Al-Burhaan Albashiir hokkara uumame kanaaf itti gaafatamoodha jedhe. Dabaluunis Al-Burhaan waraanni isaanii buufataalee waraana daangaa irra jiranii fi lafa alfashaagaa gadhiisanii milishaa Itoophiyaa fi qotee bultoota Itoophiyaa irra deebiin daangaa irraa fageessuuf ajaja laatee jira. Lola Al-Burhaan daangaa irratti gaggeessaa jiruun lafti alfashaagaa 95 harka Suudaan seenuun jaalatamummaa Al-Burhaan Suudaan keessatti akka malee dabalee jira. Waldhibdeen daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa kan waggaa 20 oliif ture erga xumurameen booda hokkara uumamaa jiruun hawwiin guddina diinagdee gaanfa Afrikaa burkutaa'uun gabaafamaa jira. Kan ganna 22 Jibuutii bulchaa jiran pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Umar Geellee yeroo shanaffaaf dorgommii filannoo biyyaalessaa keessaa qooda fudhataa jiru. Filannoo Jibuutii baranaa kana taajjabdoonni liigii Arabarraa bakka bu'an hordofaa akka jiran maddeen gabaasaa jiru. Akka taajjabdoonni jedhanitti hanga ammatti filannichi qixa sirrii taheetiin geggeeffamaa jira. Lammiileen Jibuutii 200 gahan sagalee isaanii filannoo kanaaf ni kennu jedhamee eegama. Paartiileen siyaasaa jajjaboon filannoon kun kan fakkeessite malee dimokiraatawaa miti jechuun ammumarraa mormaa jiru. Miseensa humna ittisa Jibuutii kan turan obbo Zakariyaa Ismaa'il daldalaa jiddugaleessa yeroo ammaa Jibuutii keessatti filannoo pireezidaantummaa kanarraa qooda fudhataa jirani. Kan umriin ganna 57 ta'an qaadhimamaan pireezidaantummaaf dorgommiirra jiru kun hangas mara deeggarsa waan hin qabneef pireezidaantiin biyyattii bulchaa jiru Ismaa'il Umar Geellee sagalee caalmayaan filannoo kana ni injifata jedhamee tilmaamamee jira. Biyyi baay'ina lammiilee